gochuu danda'uu qaba ture yoo isa ukkaamsanii jiran. Ammoo ummataaf isa akkasitti addaan eeguun ani akka nama tokkotti dogongora jedheetii yaada. Hanga tokko firiidamii kennuufi even isteejii gubbarraa gadi bu'anii lafa jala dhaabatanii ummata lafatti gadi dhooggaa inni ammoo gubbarratti akka fedhe akka burraaqu gochuun dirqama ture sila. Siigalee koree qindeessiterraa deebisee namoota achi jirurraa wanni kun akka negeetiivaatti mul'atee jira. Keessattuu gaardii lamaan san keessa akka negeetiivaatti mul'atee jira. Yookaan kana dura gaardii isaanii hin beekne ta'a yookaan yeroo isaaniif yeroo jalqabaa ta'uu danda'a siigalee. Sani malee rakkinni jiru namni Ibroo miidhuudhaaf akkas godhellee hin jira jedhee hin dhamanu. Hanga ta'etti Ibroo ibsaa kabaja laachuufiif akkas godhan malee. Kana akka gaariitti fudhachuun gaariidha. Gara soolanitti yoo sii tare ammoo soolawwan inni dubbate wanta gandatti nama geessu yookaan kutatti nama geessu miti. Ani fakkeenya kutaa Arsii keessa nama tokko waan ta'eef wanta kutaa wal qabatu miti. Soolan kan inni dubbate yeroo baay'ee soolan yoo laalte wayita waa dubbatu miira keessa galeetii waan san ta'ee dubbata malee akka nama bareezitti ammoo qoosaan waan tokkotti taphaan hin dubbatu si galee. Sisiyoo taate dabbal wayita waa dubbattu hamma ta'etti afaan kan kee hunda kontirool gooteen dubbattu miira keessa galtee yoo dubbattu waan jettu jira si galee. Ilmi namaa kamiyyuu guutuu miti wanni hir'ina qaba waan ta'eef hir'inni sun isa keessa jechi sun bahuu danda'a. Jechi jire sun uummata Oromoo ka biyya san jiru osoo hin taane uummata Arsiitu osoo hin taane ka inni jire akka kootitti yoo laale gaardii lamaan san ilaallateeti ka inni jire yookaan koree gaardii san qindeessitee fi gaardii lamaan san qofa ilaallata jedheeti. Siigalee ammallee waan Ibroo ibsaa tokko kabajuu fi malee yookaan jaalatuu fi malee osoo waa'ee Ibroo ibsaa wanni isan galchine wahii yookaan I don't care waan jedhu wahii ka jiraatu taate waan akkasitti namni maqaa kaasee irraan dubbatu. Ijoolleen ta'e namoota dhalootaan Arsii taate ani fakkeenyaaf waan kanarraan dubbanne siigalee waan kanarraan dubbanne mucaa san dhageeffadheetu maan dhiise. Soolan nama keessanillee wal dubbisu yoo barbaade namatti bilbilee maa akkana jetteellee jechuu ni danda'u. Garuu hin jenneenillee dhugaa rabbisitti ma hin jenneenillee maaliif waan fudhate san waan jedhe san akka hamaatti hin fudhadhu. Fakkeenyaaf yoo dogongorri Harargee keessaa ka'e ani ka Arsii itti himuu qaba. Kana jechuun ammoo ani Oromummaa kiyya ibsa malee akka nama san cabsuu fi yeroo baay'ee galee meeshaaleen biroo hawwiifama wajjin. Kanaaf gabaabumatti wanni ani jechuu barbaade dogongorri jira konsertii irratti eeni jira. Amma kana qofa lakki ka weellistoota kana duraalee dogongorri ma jira kan qeeqamaa turellee hin jira hamma ta'etti si galee garuu kan ammaa kun wanti isa godhu mucaa akka yookaan laappara addunyaatitti yookaan si galaa miti ol fuudhaniitiin gubbaa sanitti hanga ta'etti qabuun firiidamii isaaf kennuu dhabuudha. Firiidamiin kennamuufi qaba. Artistiin fiiguu qaba taphachuu qaba si galee atileetii namni irraa dhooggamee inni gubbaa sanirra fiiguu qaba. Isaa miti fakkeenya faayuu jechuudha namni lamaan tokko bira dhaabateetiin akkasitti dhaabataa ture wanni sunuu dogongora. Artisti lama walitti gataniitiin si galee itti dhiisu hanga ta'e nama amanan ol baasaniif nama lama nama sadi shamara nama lama dhiira nama lama ol baasaniif waliin haaburraa itti gubbaa sirra nama shanii jahan akkas si galee. So kanaaf gabaabumatti wanni jechuu barbaadu amma waa'ee Soolanillee dhiisa. Mucaaleen dhiifama gaafate haa galatoomu. Uummata Arsiitinillee wanni inni jedhe hin jiru. Jechi inni tokkichi harree jedhe sun ammoo uummata soontaa laallanne uummanni Arsii osoo harreen hariiroo biraa qabaateen hin jiraanne jechi harree jedhu kun yeroo baay'ee waan ka'u akkuma Harargeen waanuma Harargeen itti fayyadamtu harree Arsiilleen itti fayyadama akkuma Walloon harree itti fayyadamtu nullee itti fayyadama yoo sin jedhu fe'ata siigalee geejjiba siigalee qalanii hin nyaatan yookaan ammoo gogaa irraa baasanii hin afatan yookaan mana hoteelaan fidatan harreewwan inni godhan bakka rakkatanitti itti fe'atanii deemu siigalee itti fe'atanii deemudha gabaan geeffachuu gabaa galfachuu. Gaafi yoo qabaatan dabbal galatome deeqasa dinaa galatome dabbal ani waa afurin arkaas irratti konsertii ta'e irratti waa afurin arkaa afuran irratti dubbachuun fada takka warroonni waan kana qopheesse hubannaallee akka hin qabne akka madroofumaa takkallee godhanii hin beekne irraa mul'ata. Lamada stage leaderin san namni stage san lead godhu jiru nama afaan Oromoo hin beekne takka reaction Oromoodhaan beekne culture Oromoodhaan hin beekne akkasi. Maaliif namni kun security mi bodyguard dha malee. Lamada deebi'ee Oromoo irraa eeguudha. Biitti tuni Dubaay biyya yoo boorsaa lafa darbite kaameraan jiraatu. Intalti Oromoo takka delegattee laffaatee delegaa isii dhiiftee bakka san deeyte isa fi qabdeeti qarshii takka kudhan qabduu sitti laxxaftee gabbuudhaaf deeyti bakka san. Oromoo irraa eeguudha achitti. Eenyu eegaa jiran naaf hin galle. Fakkeenyaaf artistii Oromoo Hacaaluu fudhadhu yeroo hama
lubbuun tuni tashawaatiif taarsiitiif taarargeetiif tajimma walirra qaaliidha yeroo hamaa bakka namni silaa nama eeguu hin qabnetti freedom isaallee kan nu qabanitti hedduun amma akka isaanitti fakkaabaduudha amma koreentu nama nuti nama oli mootiidha oromoodha oli akka gaaritti eeyne bodyguard kanaan eeyne waaw akka namni jiru akka namni irraa gammadu goonaa jaaniiti sablina hamaa keesseef naqan ammas gabbaanillee artistiin kun akkan guddanne akka namni keessanii asumatti isinii dhiifna joo godhan isallee maqaa balleessan bakka namni hin eeggamnetti eeganiin bakka oromoo fi oromoo addaneetti oromoo irraa isa eegan mee bakka kana yoo jimmee ije malee harargee ije malee diinni isa dhabamsiisuudhuuf isa nyaachuudhuuf haati raayiduu ni jira artistii jechuun akka Hacaaluuti ani oromoo isa gurbaa hunaa let him have freedom isaa qabaatu isaa fi oromoo walitti dhiisuu qaban inni arsii faarseef oromoon akkuma namni arsii isa jaalatutti jaalatti oromoon maaliif Hacaaluu shawaa ta'ee jimma faarsa harargee faarsa gosa harargee gabbu'ee takka faarsa maaliif faarsee miti dubbin dhiigoon ijoolleen arsii qabdu amma yoo ati komii takka irra kaaftee arsummaadhaa wajji walittiiti arsummaa tuqee harreedha jee amma uummanni jira dhaabbatu san yoo duudoo isaanii ilaalte istaayiluma isaanii nama afaan oromoo dhaga'uu miti bodyguardoonni san reakshiina aadaa oromoo konsertii oromoo ifan dhaqanii harkanii hin beekan uummanni kun harreedha yaanni isaanii yaanni kee harreedha akka namaatti yaaddoon hin jee waan kana fuutee arsii wajji walitti hidhuun dogoggora ati arsii arrabsuun jira ati kanaa wajji walii hidhuutu arsiin harreedha jettee arrabsu jira malee isaa miti dura dursuuf filosoofiin keetu yaanni keetu maaltu harree bira si fedhe waan achirra dalagamu jiru piicharii kana qabiiti ilaali viidiyoo kana ilaali akka namaatti yaadi dura akka oromoo tokko yaadi artistoonni oromoo kana dura ka turan waa meeqa keessa dabran oromoo dhiisi diina oromoo duratti yeroo abbaa isaa yeefaan tatta'anitti Hacaaluu hundi isaa gabbee galma barkumee san keessatti fidaa lubbuu isaa kan nu ture stage irraa gatu taalee uummata irra gatu taalee even artistiin Ibroon kunillee gabbee oromoo wanni isin jettan dhugaadha ani asitti ukkaamameetiin jira yoo je'ee firraa dubbate irra jira amma namni tokko afaan oromoo kana lichi dhageeffadha bakka san osoo sirbu jiruuti dhiisaa jee sirbu jira dhiisaa jee jira wallahi maayikii isaa keessa qabatee dhiisaa jee jira ko uummanni kun afaan oromoon dhageewu warri boodigaardiin kun dabuuf ta'anii bakka raataan koreen ni beekte jechuun waan kana shira kana koreen ammoo akka isaanitti waan kana guddisuufi akka baduufi bakka waan ajaa'iba waan oromoon takkaan agareetiin sukurutii isaatti goonee oromoon tun akka isa harkaan akka itti yaadanii beeke amma yaada jechuun warra koree tanaasii galee uummata dadhabaa waan oromoo dalagee hin beekne konsertii gurguddaa dalagee hin beeknetu waan kana qopheessee kuni arsii bakka hin bu'anii oromoo bakka hin bu'anii leenjii fudhachuu qaban namoota akka birraa gammadiirraa namoota konsertii gurguddaa qopheessee beekurraa gorsa fudhachuu qabaniin jaa galatoon. Waan waan nama jedhutu waa Kaamole xiqqisho turi siibiin deebisuu badhaa xiqqisho turi dhaggeeffadhu waan hin siin jahu akkuma mooha dubbumaa hubite isa booda wanni hafee siin jirtu. No moha raachuun waa wahii deebisuuf waan fedhe. Xiqqisho naa turi laali walgahii gurguddoo addunyaadhaa seenaa bara 2025 raapeeronni USAdhaa walgahaniiti maallayni guddaan dhangalaafamee fi meelboorni dhufan. Hoggaa dura 50 seenti qabbayee hello Austraaliyaa jiru fiignee dayneetti maramne dhaggeeffadhu nu uummata gurraachaa raapeerota gurguddoo jechuudha. Takka naanji inni lammee isaadhaa akkatti sagalee nama dhageessisaniin hin beekne malee silaa sagaleedhaan isin dhageessisa. Sagalee akkam sagalee Dubaay irraa dhufte gurguddoo tana takennaan bitamtee mucaa haraam irra godhan. Dhaggeeffadhaa yeroo takka ammas gaa obsaa harreen hunjenjiinaadha. Harreen udaantee fixatteetuma udaansaniin birraa fixattee munnee alabbaaftee balleessiti. Waa hundaa'uu balleessiti. Maal jechuu barbaadeeti obboleessi keenya aartii Oromoodhaati guddisu jira. Sirba ajaa'ibaa baasee arsii faarsee harargee faarsee wallagga faarsee anaaf tokko obboleeyya kiyya naaf faarsee artiistii Oromoodhaati. Garuu dheengadda
isa miidhan. Sukiriitiin sun irra deebitee qoratamuudha qaba. Maali? Sa artiistii jechuun koonsartii jechuun akka namni bakka sanii dhaqee warri qayyatee fi kan qayyatinii fi kashittoo qaalii bitatee fi kashittoo qaaliidhaan bitatee hundinuu harmallachaa fi harmallittiin dhaqanii itti maramuudha. Waa hundatti hannuudha. Callaatti gadhiisuudha. Bakka san irratti mirgi mucaadhaan salphatee yoo xiqqaattee kennaa 68tu deebi'e. Kanaafuu bakka san irratti sirriin goone hoggaa nuti qeeqa tokko binne ati arsii dhaqeeytee ati maarree dhaqeeytee jechi juuhuni murteessaa haji artistii keenya kabajamoo asuma jira ni dhagaya waan kana nuu labsuudha qabdan maaliif jennaan wal qeequudha qabna. Tasoolan jecha arrabsoo if keessa darbatee yoo jiraate harree kajee kasanii inni hudduu abbaa feelee tokkotti nyaatu beekaa jaan. Janii sun achi dhumattee hir'ina jirummoo gujiin hir'ina goote booranni hir'ina goote harargeen hir'ina goote tajiru gabbaanee ajandaa godhannee durattuu booyi naan jaa maalayyaa kaayyoon irraa duutee jee jannamichi. Egaa keessattuu torbaan gara torbaan ni beeytanii mire akka ajaa'ibatti qeeqamanii likkii galuu qaban. Maaliif jennaan rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallami dubbiin teessa maaliif urgoytennaan wanta kutte dhiifnee tabuula duraa dubbannuufi. Sinii gartee tanaati akkasitti wal sirreessaadhaa adeemu warra koomenti. Okay, difama dabba. Obsa wanni ati jette irratti walii galuu danda'a gama tokkoon sii galee ani kan jedhaa jiru yoona dubbatti yookaan yoona dhageetti jalqabarra jechuudha. Jarri suni maa qeeqamtillee hin jenne yookaan ammoo wanni suni maaliif qeeqamellee wanni sun maa ta'e irraa nama waan jiru tokko sii galee. Akki inni itti qophaa'e korerraa madduu danda'a. Gaardii lamaan sanirraa gaardii lamaan caalallee koreedha. Koree waan san qopheessite gaardii san waan godhi jetteen qofa godha malee waan biraa hin godhu sii galee. Wanni suni akka itti qophaa'e sirrii hin turre kana nama maratu jedhaa jira. Ani mataan kiyya jedhaa jira sii galee. Kuni achitti naa qabadhu. Gaardii lamaan sun akkasitti isa hayyisuun sirrii miti. Firiidamii hamma ta'e kennuufii qabanii siin jedhe. Ammoo kaa'atama artistoota wal ammanni jettu wal ammachuu dandeettanii ammachuu dhabuu dandeettan suni sii galee darbee jiraachuu danda'a. Kuma waliin laallu jechuudha sii galee. Garuu bakka tokkotti fakkeenyaaf Laandaniif Barliin gametti ittiin dhiyaattu akka fooyyattan amma biyya sana keessa irraa ittiin dhiyaattu. Isteetii irraa fakkeenyarra sirbita sii galee even hanga meetira meeqaa ol fagaattee gubbarraa itti gadi dhiichifte ummanni lafa jalaa akka daawwisu ilaala malee ati mataa isaanii gubbarra jirti ol fagoo oluu ba'uu hin dandeettu si ayyamanii yoo asiin sii galee meetira 5 meetira 4 akkas ol fagaata wanni jechuudha sii galee kana kama waliin beeynu bakka tokkotti jiraachuu danda'a bakka tokkotti jiraachuu dhabuu danda'a. Fakkeenya waan tokko si yaadachiisaa dabban ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaatti maal jedhan beektaa yeroo wayii Harargee deemanii Harargeen koo ilkaan irraa cabsanii jiran. Harargeen isaan miiruuf osoo ilkaan irraa hin cabsin sii galee osoo jaalachuuf itti ammatan irratti wal fixan ilkaan kiyyanarraa buuftee Harargeen jiran interviyuu wayii irratti dhagahee jiru sii galee jaalala ibsa jaalala ummanni sun isaan dinqisiifaturra osoo irratti wal fixan sii galee wanni sun irraa akkas ta'e. Fakkeenyaaf namni jaalatu akkuma namni nama badaa qofa si miidhamte namni si jaalatu yoo sitti baay'ate si miidhuu ni danda'a kana nullee ima beekna sii galee ima beekna. Dhugaa gabaabsi kaamolee namatti bifna dhiifama. Gabaa wannan jechuu barbaadu wanni achirratti ta'e sirrii miti. Ammoo baga ka'e qe'ini baga ka'e maaliif wallistoonni kana booda dhufaniif wanni akkasii irraa of eeggannoo godhan isaanillee warri qopheessullee hamma ta'etti irra of qulqulleessanii qopheessan. Wanni ta'e suni sirrii miti. Sun akkuma ta'u ta'e garuu arsii wal qabsiisuun dogongora. Arsiillee waan kan ofitti fudhachuun dogongora waan isa ilaallaneedha. Yoo ilaallatillee koree san qofa ilaallata. Koree fi gaardii san lamaan qofa ilaallata. Akkana jedhaa galatoomi ulfeedha. Galatoomi surma kaafte afandi. Konsertiilee Oromoodhaa ammaan dura deemaa turte fi konsertii sanii fi akkatti viidiyoo agartee fi waan lalte. Maaltu si dhagame akkamitti hubatte konsertii akkamitti hin taltame? Dhugumatti konsertiileen Oromoo taa'amma dura konsertii addunyaa fakkaatti taa'ammaa tuni taafiraa fakkaatti. Garaagarummaa guddoodha qabdi jechuun akka addunyaa baakiraati garaagarummaa guddoodha qabdi. Namoota gartee beekamoo akka Alii Birraatu warra gartee sadarkaa addunyaadhaatitti dandeettii fi muuxannoodhaas qaban hawaasa kanallee addunyaatti beeksise waan akkanaa kana waa hin argine. Maybe zamana kanaatiitu zamana dhufatee waan kanaa zamana gartee ittiin
nama ol guddisanii akkanumatti ittiin darajaa artistoota amma durii jiru ol nama godhaniitu akkana ta'e wallee nuyi haalumatti nama beeksisanii itti nama ulfeessaniitu akkana ta'een se'a waan ta'e hin beekne garuu dilas akkasitti haqaan guddoon maal jette Oromoon haqaan guddoon udaan fiddii jedhan so haqaa guddoo sanii harkaammaan waan ammaa kana keessatti barbaachisummaa isaatii fi dila kana hin agarre garuu maaliif akka ta'e yoo yaadnu ta'e maaliif akka ta'e wanni kun maaliif barbaachisee maaliif akkasitti dila san of xaaruun barbaachisee yoo jennu taate waa lama sadii waan irraa nu galuutu jira tari Michael Jackson biyya Westiiti kaamolee kana Michael Jackson Oromoodhaati goonaa akkaataa ittiin gartee sirbaa fi waa hundaa waan Oromoo kana jijjiiraa jaamee yaadameeti fuuldura laaluuf teessa waan kana gaa bilaashitti wanni kun hin godhamne an akkana mul'atutti bilaashitti hin godhamne maaliif gurbaan kun dhiuma kana walleetti seenee nagarre amma dura yeroo dheeraa dura nagarre beekamtii isaatis dila hawaasa keessatti nagarre sirbuma tokkichaa kana biyya addunyaa hunda waliin goosee keessaa warra sooshaal miidiyaa kana kanaafuu hangama kanatti gartee akkanatti ol guddisuun kun harkaan booddina dhoo isaa nama taati walumaan laallagamee ani akkanumatti ilaala gartee galatooma. Jaal murteessa artist murteessa qabsaa'aa murteessa hayyuu murteessa kennee siyaamna moo maal jennee siyaamna ogummaa takka muuxannaa aartiilee qabdu hin beeka. Konsertii akkamitti hubatte akkamiin ilaaltee irrinni isaa maali gaarumni isaa maali? Yaadni kee maal jette? Galatooma alfaadhaa yaa akka hunda. Eegi waasirra gabbal afandi artist Ibro Ibsa wallee gabbara qabsootanis hedduu qaba wallee biraallee hedduu qaba YouTube irra yoo ilaalte hedduu qaba namuma beekamu jechuuf galatoome galatoome afandi dhaqiitii ilaali weellisaa beektee kaarraatii miti weellisaa jabaadha dabbal kiyya kamitti ilaalta saganticha kanaan jetteefi sagantaan akkanaa kun beektee kan yeroo dhiyaatu wanni hedduun gaariis ni jira hanqinnis ni jiraata. Konsertii irratti dhiisiiti wama fedhe irrattu sagantaan hedduun sagantaan akkana dhiyaatu kanneen keessa hanqinnis beektee kan jiraata wanni hedduun illee kan mul'atu wanni gaariidha jennuus ni jiraatan. Amma ummanni konserticha irratti dhiyaatee gaardiin booda irratti isin argitan sun hin turre. Maaliif anilleen sirriitti beektee waan kana duuba jira waan ta'eef ni beeka. Gaardiin beektee margaa jirtan kun hin turre jalqaba irratti ijoollee mateenya sekiriitiitu beektee namoota keenya wanna godhuu jira. Boodarra beektee namni waliin bubbu'e. Namni baay'ataati waliin bubbu'anii jennaan sekiriitiin kun dhiyaate. Biyyi sun Dubaay biyya nagayaati rakkoon dillis jiraachuu baatullee garuu ammoo bakka qophii akka isanitti beektee sirriitti waan tokko rakkoon akkan uumamne eeguun barbaachisaadha. Rakkoon beektee jirtu maal ni beektaa dabbala amma yeroo baay'ee asirratti deemna konsertii keessaa harka qabdamoo koree hojii wal beektamoo ittiin yaadda jettee hubannaa isaa waan qabdu na fakkaata. Akkatti dhaqee akkatti hundaa'ee akkatti gaggeeffame dheenyaa quba qabdamoo namoota beektamoo hormaa hundaa hunuma beeku hundaa wanni hin beekne hin jiru akkuma weellisaa irraa kaasee haga beektee bakka qophiisaniitti waa hedduu beektee duubaan lallaalu jira kanaafi wanni beektee xiqqoo rakkoo ta'e maal ni beektaa akkuma baratame isin amma konsertii tokko yeroo dhaqxanii isteejiin bakki qophaa'ee bakka hawaasaa beektaa. Tokko hospitaala seenii jedhanii dhugaadhaa.